kanarratti maal jechuu barbaadeeti dhumaati ummata walloodha awwalan ummata walloodha dhumaa jiru maqaa isaanii akkam beekamne eenyufa akka ta'e akkam beekamne xiqqoo turanii lakki nu himmiti kan ajjeese jechuu yookiin isaan nuti du'an kun Tigree dhafaa jechuu jalqabaniiranii waan hedduu jechuudha akka isaanii mijjatu mucaa akkuma nadhii gammadaa nama keessan nu hin ajjeefne bakka itti du'e hin beeknu kun har'a godhamuun jalqabne nama ajjeesanii uffata irraa mulqanii bakka waraabessi nyaatatti gatanii deemuun kan jalqabame oduu lolli kun hin jalqabamin. Kanaaf obboleeyyan keenya har'a halkan gurraacha mootummaatu na qabesee deemee maafiyaa liyyuu haylii uffata qayyarattee nuti deebite harka bu'ee addunyaa kanarraa deeme akkaataatti deeme isaa fi rabbi guddaa fi namicha ruhii isaatti du'a murteessee fi buchulloota bira jiran agartanii isaa san qobaatu beeka rabbi isaanii rahmatu rabbiin dhiiga isaanii tana cubbuu dhiiga isaanii tana warra dhiiga isaanii dhangalaasetti garagashee guyyaan isaan kun ammoo akkanatti cululleen isaan nyaatu rabbiin haa agarsiisu jechaati maatiidhaa fi ummata isaan jaalatu hundaaf rabbi sabrii haa kennu asirratti waan jechuu barbaadu namooti dhuman irra baay'een isaanii namoota mootummaadha maalin balleessee beekaahi jedhanii harka kennanidha warri lolan yookiin kufanii yookiin kuffisanii yookiin bosona jiran dhugaan jirtu tanuma warra maal na godha maalin balleessee hiyani jedhu kan namni biraa waa balleesseetta jedhee si tokkome warra akkasiiti jechuudha wallahi diraamaadhaaf nama makiinaa hatanii makiinaa bakka biraatii hatanii makiinaa mootummaa wanta akka waan beekuun qabunni mana saadhaa fuula duraa karaarra dhaaban kan warra ollaatii kan eenyuutii karaan kan mootummaati yookiin kan ummataati maal beekanni wallahi naman beeku jechuudha nama hiriyaa kiyyaati kamiseedha ammaan dura makiinaa kan situ hateera jechuudhaaf dhufanii nama qalxaafaadha nama gamna namticha akkuma hulaan dhaamee jarri lafa marsan Oromo wallooti yakkamaadha yaanii na jeesuuf jedheetuma karaa duubaatiin bahee baafate mana sheenanii waan isaan fudhatanirraa maallaqa callaa mucaan naggaadee wayaati maallaqa mana sheenanii 200 fi wahii fudhatanii yaani waan dalagamaa jiru keessaa sinii hima 200 fi 50 fudhatanii warqii niitii isaadhaa fudhatanii bakka jiru himsiisanii fudhatanii niitii isaa qabanii makiinaa irratti akka inni deebi'uuf makiinaa irra dhaabanii bushanii takkam fiddaa takka sijjeefna jedhaniini mana deebisan ganama gadhiisa bilbila cufatee inni baafatee na kanatu mootummaa jettee fi dhaqxee harkatti kennita kanaafuu filannoo dhabnaanii namni har'a loluu kan filate kan taankii dura kilaashiin dhaabbatuu filate warri Tigraayis kaleessa wanni fi oraalii fi taankii amma harkisaa deemtu kana Tigreen qabaataan turre biyyoo arraabnee akka bufaa lafaa kaanee jedhe namtichi dhumate kalaas guyyaan du'a keenyaa gahee jenneeti jabalatti timne hayyaa dhumnaa hin mokkorraa kilaashumaan jenneetuma jabaluma lamarra baaneeti gamaa gamanaa qabnee daaraa goonee jedhe jechuu namtichi Tsaadiqaan jedhamsun nama waa'ee waraanaa beeku nama waraana Itoophiyaadhaa hoogganee Eertiraa loleeru hooggana Itaamashoorii jedhanii bakka har'a Buraanuu Juulaatti dhaadu kan ture jechuudha hangana takka namni gaafa akkana tahe ofirraa loluun wahuma jiru sinif galee gaafa tokko namni qawwee fudhatee mana ofii dhiisee deemee bosona bulee ajjechaa fi du'aaf akka deemu namoonni ajjatee hin beeku asirratti mana ciisii lakkisa abalu loluuf hin jedhina lakkisa abalu bosona jiran jedhina lakkisa abalu ofirraa lolan jedhina laa nama ofirraa lole yoonni qawweedhaan shugguxii turkii xiqqaasan agartanii saniin waraana tokko ofirraa ajjeesee warri kaan ajjeesan gabaasa dubbadha ofirratti du'uun akka jiru haa beekanii tokko abaa'oo ani mataa kiyya kana qeeqeen beeka gaafanni asmaraa taa'ee ummanni Oromoodhaa Amboo fi Wallaggaa fi Arsiitti dhumu anu qeeqeen beeka tunni warruma birni irraa guurrattee kabarbaatitti qayyarattu malee wallahi addum kana kana riyaadum kanatti akkana jedhee beeka wanta akka ummataaf hin gootu kanaafuu nurraa dhiisan jedhan har'a abbaan dura darbee du'aa jiru isaan dhugaan jirtu hangasi gaafa isaan biyya keessatti lolan shiftaan lama agartanii shiftaan lama bosona sheenee roorroo tanan dhorkadha jedhee yoo lole ani deeggara isaatti baagaa guyyaan namni mana isaatti harkifamee miskiinni waan takkan beekne qalamurratti ani du'ee loleen ofirratti du'a nama jedhe ani gargaaraa isaati inni dhufe wanni fidaa dhufu sinif galee
fedhe haa deemu baadeen مو لازم نمني قوتون سيغرغارون وسو نمني قوتون سيغرغاري كان هركا سيدا وتهي ها سلا كم ترى دبين إثيوبيا كيسا جرابر بيجي نمني ولي هناف سنين قال مامو مزمر فان غافا ادو اتفردمي دو امبر اورومو تتي وني تبهي رغات تبهي اورومو نما مالك ام بيتامي دو فيفي nama akkuma saaniitti aangoo qabu kan mootummaa Minilikii fi Haile Sillaaseedha akka rabbiitti ilaalu isaantu dhaggeeffadha achirraa kan dhufe mootummaamti keenya kun akkamtu jedhanii mangee nagaa akkas godhattu san jeneraalota Oromoodha kan dura sanirraa qabe hanga booda kana Oromoo makka keetiittu aangoon keenya bar ani bara dhufu bar aangoon har'a qaburra olin dabaladhan ture du'ati har'a dubbii olii gadi qabuu dhabde isa jedhuuni si jessiisa kanaafuu gantuun saba keessa moo saba kam keessaa jirti saba kam keessaa biyya feetan fidaana gantuu fi namni jeneraala urjii meeqa asirra baatee biyya biraatti dalaguuteera mukaan isa asirra fiigee kolkolee iyyuu miti walloon hayyuuntiin jaalattanis jibbitanis du'i nu keessa deemte tuni siin qoocaati ganaa warruma akkasii ture obboleeyyan jalaara shanamanii beekama والله وني هاساما جرو يوكن أكا كنان إجا كيان أمانون دا بيسا جدا سنة كرتاني أكا سنتي وني هاسا أنا وفيك جدا قد بهيد دبتو صدار بو يوتي نما كودان نما شان مكان أبالو سرشانامي فوتو نما ميكا ماسنجرين كي يبوتير والله داكا بالبلا غافت دامي أسين داكاتي أبالو غافت نهين صدان نندق غافت طيب بك كان نمجي سمير جيزي مبيغنو نهي تهيرا أكنا تهيرا مبيغنو ماتين إلمان دوئي نمني إلمان داكي غافتو صداتي تهير سانياتي نمني فأمي أنا دوي هروارا أنا باتيرا نموني فأماني دي من شوارو بتي في كرا نانو أمانا جيسمن إيساكا جيسمن أكام أكا قد أمان دواني رمو جراني رغاتك هنقبنو warri achi keessa hanga dandeessan nama beektan waa jettan baateerraa namni deeme nama 25 ol ajjeefame jechuun haasawamaa jira ragaadhaan irra gahuuf ragaa dhoksaa jiran isaan irra gahuun hin dandahamne akka duraasan namni mana hidhaa deemee naman gaafatu wanni nuyi ta'uu jirru waan akkana jedhamee haasa'amuu miti asirratti qawwee kaasee nama nan lola jedhe gargaaruun alatti waa takka loluu qaba warri abalufaan an naman beeku shaksiyyan abalu faan harka kennanii abbagar bira dhaqanii maalloo jedhanii maanguddummaa ta'anii fi sheekota bira dhaqanii kufanii nama ofumaan namuma saadha sheekota bira qabee dhaqee sheekotirraa buusan see sheekotum san bira dhaqanii irraa fudhatan eessa jiraan isaan beekamu warri qawwee ofii qabatee bosona sheena bosona jira boru abaawon injifatus wajjuma injifata boru lakki araara akkuma jedhamu jiru kana araara ni jira angorra jirus gadhiisee biyyitun walitti qabna taanaan akkuma kaleessaa san yaa bara dhibba tokko shoror keessa jedhamanii halkan magaafa tokko dhiichisaa kottaa galaa jedhame inni du'en deebi'aare inni bosona deeme ni deebi'a inni keeniyaa deeme ni deebi'a inni eritiraa deeme ni deebi'a ammaan duras akkas kan ta'e inni biyyoo nyaate deebi'aare du'a gowwaa maaliif du'oota akkas taanaan warramo namni akkas godhe shaneedha re sho warri gaafa sabni keessiif lolu mana teessee uzri barbaajachuuf biyya alaa teessee uzri barbaaduuf osoo shaneen loluu dhabde barnu adabaan teenya turre osoo abaluun loluu dhabe nu nagahaan teenya turre kuni haala maltiiti haala haasawa namni islaminaa qabu hinaasofneedha qadara rabbiin guyyaan itti duutu sii fuudheera immoo hulaa kan kee lola dhufee taa'ii du'i kan jedhu wanni takkallee sin ajajne kitaabni kan samii bu'e ajajne kan namni lafarra barreesse hin ajajne biyyi kamuu ofirraa loleetuma jiraate mootummaan aangoon isaa kufuu kaa'ee naannoo kaleessa ka'aati Itoophiyaa ol wahuun jiru du'a maalii jedhu har'as borus du'i hafaa hin jiru maltiin kan hamma har'aatuhu adabaan teessee turte tokkoffaa
akka seeraatti makkalakayaan jedhamanii liyyuu hayli jedhaman siniif gale kanat asiin isaan gahe har'a immoo maqaa akka feetan godhaadhaa argataniira kanatu har'a maltii kaleessa booraadhaa arihamtetu warri har'a waan isaan haasa'an irraa yeroo dhageenyu tokkoffaa warra ammaan dura lolanii biyya kan akka tahan gaafa bakka akkasii abalufaa sillolsiisee abalu manguddummaa warra taa'ee ammaan dura liyyuu haylii fi uummata keenya addaan baasee beeku hunda abbaan akka nu hin ajjeefne akkana godhee akkas godhe liqaambaroota gandaafa qabanii doorsisanii as buutee dhabamsiisaniira. Akka liyyuu haylii kaleessaa ta'e namni har'a wayaa makkalaakaa uffatee taa'eeru kun haasawa isaan namatti haasa'an maal akka jedhan takkaan wallorraa xirri goonedda kana sin oofna naannoo amaaraa ta'uun beektanii naannoo amaaraa jala jiraatuu keessan hin beektanii onok shaneen bar wallaggaan kan isaaniitii akka fedhan tahanii asitti akka fedhan ta'uun hin jiru bar abbaa feene asitti baafnee rashanna maal dhaltaa namoota gurguddaan akkas jedhan namoota gurguddaa sheekolee akkas jedhan namni isaan bakka buufatanii jiranis sanuma jechuudha akka waan oromoodhaaf dubbatanii jennaan rashanamuu maalii kana jibbanii jennaan dubbatanii gungumanii jennaan ammee muhee jeneraala tokko walloleen ajjeesinaa jedhanii taratii gadi nurraa dhiisa alamuu simeeti isaan kasase qawwee seneeparii dhageenyeerra nuhu seneepariin 400 bira gaheera 350 ammii muhee faan gurguruu jiran eega baatee dhufan kana amma 200 gurguruu jiranii ammaan dura dhageenye har'a dubbisantu himame qawween hujuuntaa fi shaneetti lolaa isiniin jenne shaneen hin jirtu jettanii qawwee shanema gurguratu turtanii birri miliyoon hammanaa isinirra qabameera jettanii aangoo irraa arihaman kabaja dhiisi kabaja nama biraatii qabamuu dhiisi siniif galee kabaja nama biraatii qabaatuu dhiisi Shee Abdallatiif yoo yootiin jiraatanii hidhaa bahan ganaa gaafanna namni hidhaa biraa bahe dhiigi afaanii fi funyaaniin deebi'aatiidhaan manaa deemanii harka isaatiin ammii mu'ee dha'ee jira dhageeffadhu sheekicha guddaa kabaja unkaan ilmaa walloo xixiqqoodhaa qabaatuu dhiisi nama lubbuun jiru boru ni gaafanna Shee Abdallatiif rakkoo wanniidha rakkoo dhuunfaarraa qabdamu maal isii hamma jedhaniin takka jedhan sheekni gizema qoosuu fi dhugaa dubbatu irra duubatti garangaluu jechuudha qoosama fakkeessa sitti hima kaleessas mootii turtanii nuti wayii mootummaa irraa qooda qabnan miti ummatuma tajaajillaa har'as kan biraa dhufe jennaan maanguddoota hinaan jedhanii maanguddoota himalayanii qawwee kaaseen ummata loole moo dallorsiise moo maaliin jedhanii jedhan jedhan warri du'aa jiru warra harka kennate takkaa du'e jenneen boonye nama lolee kufee kuffisee ajjeese yengadda gaafa Oromoo Salaamaa irratti lola jalqaban abbaan dura dhaabbate kufee kuffise ummata dura kan dhaabbatee awwala kan madfii fi taankiin dhaame abaa'udha ummata sin shanee nama loo jettan sanii jechuudha akka waan isaan hodduduuba siilolsiisanii hodduduuba taa'anii dhokatanii ofii hiyoota isaanii jiraatu jiranii bara hammam roobaa fi aduu keessa deemeetuma akaawwi nyaatee gariin deengadda dirooniin dhume gariin kufee kuffisuu jira ammas lakkii ani kanan tahan jenne abbaan achitti kufee kuffise dura isaanuma abalufaan nu jalaa du'an jennee footoo isaanii yoo laxxafne alaamaa isaatiif du'e waan du'eef beekaa du'e Odot Ustaz Muhammad Sabak no raga behera la dagahera. Osoo dhiigni funyaanii yaa'u ni kolfa ture. Abdullatiif goota warra qoriiti bar nama booksii ammii mu'ee sodaatu miti. Waan meeqa keessa darbeera ni beektu. Kamis nama kanattis dabaddabanii beeka Abdullatiif wayyaanee namatti bittee yeroo duriisa. Wayyaanee maal beekti mishee Abdullatiif maal akka ta'e maltima hinaaftuma azaanaa fi wanni narra qaba jetteetuma achumatti teessee wanni jettu sana malee. Saniif galee waan hedduu nama gaddisiisu silxaana guyyaan shan hin bullee fide rabbiin ilaa asiin si gahe
gama kanaati ni jaalatan akka isaan ummata isaanii sokkoyyoo qottoodhaa ta'an ni beekan ni jaalatan ganaa aangoon biraatti kennama ammaaf tumanii isa hattan deebisaa Somaaliyaattan jedhamee ganaa aangoon biraatti kennama isaaniif amanamoodha isaan maallaqarra wal gananiiti hidhaman malee ammii mu'eetiif yaafata san osoo kabaja ummata Oromoo qabaatanii namni Sheek Abdallatiif ni tuma Sheek Abdallatiif ni tuma nami harkaan osoo bara wattaadarri biraa nami biraa dha'e nu hidhaan jenneeni maalloo jedhan harka isaatiin ammii mu'ee dha'e jira ragaa dhibba jira warri hidhaadhaa biraa bahe akkas jedhe sinif gale Oromoodhaaf yaadanii akkas jedhanii yaadanii waan meeqa godhan ummata akkamitti walitti gashan akkamitti walitti naqan ni beektu kan nama janaazaa baatee deemu maanguddoo janaazaa baatee deemtu faadha bar rasaasa makiinaa irratti nama meeqa waan meeqa godhanii janaazaa dawweetti galee kan qarbamne godhaniiti lafarratti gachisiisanii takka waan irraa fanne qabne hunda saadhaa qabneerra unkaan isinin miti Haile Sillaaseen kaleessaa Minilik kaleessaa akkanumatti lolaa darbe waa takkan dhalle inni jiraate nama jiraate warri ani sodaadhe gara mootummaan naan jedhen deema jedhe osoma deemu aga duraan nuti afaan hin dhiifna amantaan dhiifnu jedhanii achumaani namni amantaa kanaa balfamuu jammarraan ijoollee fi maaliin galuu jalqabanii achumaani nuti beeta amaaraadha jedhan har'a addunyaan sin jiru akiraan sin jiru jechuudha dhuman kara hundaanuu nu gadhiisanii deeman ishiin hafte hambaan hafte har'a godina tanarratti qawwee kaaftanii lolina namni har'a jedhu warra sanirraa hin takataatalina karaa kamiinuu ni qeeballa nagaan jiraatu karaa kamiinuu ni qeeballa ummati keenya hin dinne warri afaan nagahaa ka'aati ummanni kun bahar dar jala buluurraa qophaatti bahuu qaba jedhaati dubbadda mataa kiyyarraa qabe jedduu kana wanni haasaa jiru tokko hedduutu jira warra Ameerikaa fi Austraaliyaa biyya adda addaa jiranirraa ummata kana gargaaruu keessatti politikaanis tahee waan adda addaatiin akka ol ka'anii akkuma warra kaanii falmatanii akka warra bubuhuu biyyi xixiqqoon takka wanni tahuu jirti. Siniif galee ka'anii dubbatu inni har'a du'e beenzila tahuu qaba inni har'a du'e isa jiruuf inni har'a du'e namni hedduu namni lakkoofsa ganaa namni rifatuudha kan lakkoofsi kun baay'atee jennaan dhoksuu jiran. namni kan beeknu gaafa kamuu gaafa guyyaan kamiituu ajjeefamee hudhamee mukarra rarraasaniituma deemanii qarbadhaa jedhan turan. Siniif galee jaalattanis jibbitanis wallaahi Hasan Rashidee akkamitti lolte warra yaadigi barahamam lole beektanii akkamitti lole aduu guyyaan tokko nama meeqa akka jeese beektanii waraana bicha buchullee fi minaaminee kanattuma dhiisa. kana uleen tuman guzema Hasan Rashidee fannisaniitu ummata agarsiisanii qarbadhabamedha janazaa waraabsanii atun jenne nama hangas isaan lole eenyu Ali Abdul Baarii faa warra akka dhiiraatti lolee isaan kuffise gaafa namni guutuun hirriba keessa jiru eenyuun beekan matama isaaniitii lafaa ka'anii lolan harreessa gahan jaalatus jibbitus seenaa isaanii keessa lakkoofsa tokko faara jiran akka biyya keenyaatti ammaan tana yeroo ammaa keessatti fakkii nama ofirratti lolee du'uuti isaan jaalatus jibbitus akkuma wallaalummaa isaaniitti akkuma haala siyaasaa beekuu dhabuu isaaniitti akkanumatti dhuman du'in oolle garuu du'innati har'a manaa waammamtee osoo jala ciisanii kadhatanii dubartiin jala kuftee kadhattuu sheekota bira si geessanii achi booda sheekonni ayyaa maaliin jedhinaa fida alaas shukran isin lafa nagahaa godhuu keessatti waa maashii haftes buchullee isin dhiyeessanii abboon akkaatiin duunee fi yoo ati harka kennuu dhabde si jeessanii kottuuti harka kenni nagaumaani seeraan gaafatamte baata geessan aggaasi geessanii kana siin jedhe sittuun dubbatu akka ganaa gaafatamuu jammarta tumamuu jammarta qaxaqqaxamee namni booraarraa ganda geessamee ganda booraatti deebifamee lammaffa geessamee yoo uleen kun irraa oole jedhanii nama qawwee kijibaa qawwema inni hin qabne fuudhanii kinoo qawween kana yoo qawweef ta'e fudhadhaa ala fikra wanni kun waan har'a jalqabame miti jechuudha wallo irratti sodaachisa namaa keessa wallahi dhugama isinitti hima abbaan kiyya ammaan dura
abbeeraan kiyya hidhamnaani qawwee qabda jedhanii ni dhaggeeffadhaa. Dhugumatti abbeeraan kiyya gaafsan qawwee isaan himatan san hin qabu. Guyyaa sadii keessatti qawwee isaa harkaa qaban kennuun dhibee qawwee dhoksaadhaa yeroo sarrakasa raadoo jedhanii qawwee gommaa tokko jira. Kinoo kana ture qawwichi ni gaddiisaa jedhanii gaddisiisanii beekan. Waan akkanatti jiraateera uummati walloodhaa jechuudha. Waan sirra kaan gidditti fudhadhu. Akkasillee godhee amma ajjeefameera. Qawwee san arguun ragaa biraa ta'e. Makalaakaa loltee ta'e isaa hiikkatte. Makalaakaa irraa hiikkatte ni hiikkadhe dhiifama naa godha. Hayya ati warra ajjeefamurraa. Kan biraa akkuma kana. Ammas waan uummata walii himnu namni qawwee gurraacha amma Republic Guardii jedhan san qawwee gurraacha san namni qabdan hundi keessan dhoksaa qarbaa dhabamsiisa abaddan qawwee san wajjin namni qabame bittee irraa fuutee qawween sun ragaa ati makalaakaa lolteettaati. Ammas har'as borus kan jaalattanis kan jibbitanis wanni nama baasu wallorratti har'a wanni nama baasu seera bira dhaqxee bara 20 faraduun uuma jiru 10 faraduun uuma jiru jumlaa ajjecha namoota baateerraa guurramaniira namoota dawweerraa harxummaa furseerraa kara jiilleerraa guurramaniiran wallahi wabiin takka ragaan takka hin jiru hiyyooti hin jiran jechuu kan isaan fuudhee deeme milishoota. Bakka tokkotti osoo geessamanii kaarra qorii irratti dirqamaan poolisii harkaa fuudhanii poolisii federaalaa moo maaltu isaan qabee deemu jira jedhan harkaan fuudhanii fixanii jedhan akkam jettan eenyu fa'a jennee beeknare namni hidhamee manatti guurrameeru dhibbaan lakkaawwama achi keessaa abbaa fedhan fakkeenyaaf namni tokko nama hin sobne nama guddaa siniif gale halkan tokko nama 20 na biraa baasanii halkan tokko nama 17 lakkaanii na biraa baasanii jedhe dawweetti warri sun warra ajjeefame tahuu achuma kee taa'een biyya kee jedhe. Dhaggeeffadha. Achuma keessaa buchulloonni lakkii kun barra ilma abaluu ture yookiin abaluu wajjin makalaakaa gargaaruu ture jedhanii nama garaan isaan dhukkube du'aa argan. Nama hedduu akkasitti baasaniira fira isaanii warra eeshuma tahaniif warra beeraa tahaniif warra santu hime. Janaazaa kaarriphoo jiru warri roonee salaamaa dhaqee ilaaluudhaaf carraan arganne. Maal godhu deemuu jirta? Biyya faranjiitti footoo erguudhaaf deemuu jirta? Kottuu deebi. Jawwaala hanqee keessa maaltu jira jaanii akkasitti reeban. Namni ilmaan isaa akka du'eeru quba qabu amma na yaalaa du'an jechuullee hin dandeenye. Ijaan duun argin amaneen jedhu jedhe nuhis jedhuun nu dhibe. Waan akkanan jedhamne tunurratti hamaa jira. Asi keessaa waan isin dhaamuu barbaadu bilisiginnaa ta'uu mirga qabda. Gara feeteen utaaluu mirga qabda. Ani warra Itoophiyaa leellisuu jechuun mirga qabda. Isiniif galee? Ani walloodha jettee walloon bakka bu'e jettee warruma dubbatu warruma dhiiga kana dubbatutti irratti illee afaan qabuu yaalu warri miidiyaa ABO'n yeroo isaan nama 500 yoo dhaqee nama tokko ofirraa ajjeesee du'e gabaasa injifannoo isaati. Du'anii ajjeesuun injifannoo dhiiraati. Eenyutu dhiirri gize maahuu robootii miti bara fiilmi miti dubbiini. Gaafa ajjeesuu dhaqxeen wadoota akka fiilmiti miti. Indoota siin ajjeeftas nama rabbi baasatu baha. Inni biraa immoo warra asirra deemee shaneen akkana nu godhee maalloo jedhee shaneedhaan sababa akkana taane warri achii nama ajjeesaa jiran wallahi maqaan isaanii na bira jira warra booraa dhaabbatanii har'a dhuftee boo akkana nama goona kinoo gaa mee garam ati gortuun laalla har'a warri namaan jechuu jiran namuma dawwee dhalate namuma garfat dhalate namuma baatee dhalate namuma harxummaa dhalate namuma jiillee dhalate namuma caffaa fi kamsee dhalate wal beekna. Warri as Facebook irraa wacu kun immoo eeshummaan isaanii abbeerran isaanii ilmaan isaaniiti ni beekna maal akka jedhameenii maaliif akka dubbatan takkaan beekna. Gurra kanaaf hin kennina. Naman nu jalaa dhumuu du'aa ol waa jira. Du'aa oli bar waa hin jiru. Kabajni baaga dubbii ruhii kan kee fudhata ta'e kijiba namni. Akka namni ruhii jaalatu wanni agarreeni nama isaa jalaa du'e dhaqee ilaaluu sodaate namni. Dhuga ani wajjin du'urra hafu wayyaa jedha aggaa ilmi dhaqee qawwee butatee ka'e irraa fuudhee dhoksa.
Indoksina warri kana godhu jirtani sin godhina dhagaheen jira warra obboleessi jeesameennan mucaan xiqqaan qawwee butatee ka'e itti yaa'anii harka duubatti hidhanii qawwee irraa fuudhanii ati bosona oofete deemi qawwee sittiin kennu nama jeefta indiyamtu jaanii manatti duu hidhama naa mallatee bosona harka qullaa deemi leesh yoo du'e boruu kam jetta harka qullaa hidhamanii du'uu fi warra wallahi warra ruhii nafe billahan buquudhaa jedhanii jedhan warra ruhii nafe aggaara shanan kana namni nama hedduu jeesu kuni harka dhaame kun miila dhaame maal dhaame billahan buquu kutaa dhiigaa bahuutiin dooti ofuu waliin jaaji waan akkanaa nurra dalagamaa jira waan nurra dalagamuu jiru keessa lakkoofsa namoota du'anii aanaa tokko irratti wanni haasa'amuu jiru waan takkaa dhageenyee hin beeknedha namoonni suni wallaahi silaa qadara rabbi qaddare malee oduu walii galanii bosona sheenanii raatanii gimmaashi isaaniitu hin du'u nama loluu beeku nama dha'uu beeku nama utaaluu beeku nama baqatuu beeku namni isaanirra lallaafaan meeqatu bosona sheenee ofeera akka dhiiraatti lolee lolsiisee gaafa rabbiin umrii isaadhaa gabaabessee nima du'a waan meeqa wanni taamaa jiru kanarraan har'aa shaneet akkas nu godhees maaliit akkas nu godhee Tigraay osoo shaneen jiraatu dhabdees buushiteetuma dabarti turte shaneen jiraate abaluun jiraate maalii jedhe kun waan siin baasuu miti mala biraa barbaada aangoo keenyatti fufsiisuu barbaannaa kijiba waan haasawwame keessa dhaggeeffadha ammaan dura shaneen hin jiru shanemoonni jedhamu hin jiru mootummaa federaalaa irraa kana jedhamu godina keenya kana keessatti bichaadha shaneen jira jedha haasaamaa kan jedhamu siniif galee godina keenya kana keessa bichaadha kan maqaa shaneetiin uummanni ajjeefamu bakka biraatti shanee wanni jedhamu hin jiru jedha haasaa jedhee mootummaan xalayaa barreessa miidiyoota adda addaati naftanyoonni oromoo walloo ajjeesuun arbahem waa walitti himnu shaneen jiraates dhiises har'an jalqabne raayyaarraa jalqabanii magdalaa irratti dhumuu jalqabe yohannistu booruu irratti nama 1000 fixuu jalqabe har'a oromoo walloo tafee numa dhuma kun warri har'a maaltu kana fide maaltu san fide jedhamu du'a oromoodhaa balutu fide duun taane oromoon akka dhiiraatti du'uudha qaba har'a waan tokko nu godhu keessa warri nuti asiin mootummaa kufiifnaa asiin baanaa maal jedhu hundinuu afaan hudduu deebi'eera rakaboota sheekicha sheekole mootummaa jajuun ala dhiiga uummata shiitillee har'a dubbatuu hin dandeessu takka shi dhiira taanaan afaan habantu gadi baate akkuma seerri Itoophiyaa haaseessanitti akkuma seerri Itoophiyaa saniin namni yakka dalage maaliif seerateen dhihaanne maaliif halkan ajjeefama jechuu haa danda'an hayya gaafa kaan afaan banuu turan kaadireerraa mootummaa wanneen hiikamee maalii jedhee waan meeqa jechuu jiran abaaruu irratti walii galan hundumtinuu mee hayyaa tanuma haa jedhanii danda'anii har'a saniif galee abaa'oo jechaan samiin buune bara laa abaa'oo jechaan samiin buune malaayikaan miti namuma roorroo dadhabetu ani loltuu oromooti jedhee bosona sheene fakkeenyaaf walloo kamisee walloo keenya keessa hidhataan kutaa biraa hin jiru nama durii as galee jiraatu yoo ta'e malee hidhataan bakka biraatii dhufee nurratti hidhatan jiru yeroo ati qawwee hidhattee bosona sheentee mootummaatti harkan kennu jettu maqaan kee maal jedhama abaa'oo jedhama maqaa kanaa namni bosona jiru waan jiruuf isaan sanii waliin makamtamoo dhaqxeeti isaan kana abboosin shaneedha isinin ajjeessa jetteeni isaan kanas lolaati isaan kanas lolta isaanumatti galta isaanis roorroo makka keetti baqatanii waan dhaqaniif si'uma fakkaatan isaanuma sanii abbeetumaa fi abbeera makan keetti isaan kaleessa qonna qotataa jira waan akkam beekni isaanuma tarra abaa'oo maqaan isaanii aggaa abaa'oo abaartu isaanuma abaaruufta walloo irratti dhaabni bakka biraatii kottaa nuu lolaa jedhee birri kennee akkas godhe hin jiru abadan ati fala yoo qabaatte fala fidi ati falan qabdummi isa fali kiyya qawwee jedhee saba bosona sheene arrabsuu abaaruu maaltu fide okay mirga qabdammooti isaan kanas abaari gara feete abaari warri biraagaa fala qawween falaggaa jedhe qawween falammi hin jedhin
diktaatoraa fi gabroonfataa warra sabaan nama cunqursu qawwee malee kadhaan takka duubatti hin deebine. Nama sabummaa si jibbu, nama masaanuu lafarra si qabe qawwee malee kadhaan takka duubatti hin deebine. Dhiigni har'a dhangala'e, dhiigni kalee dhangala'e, dhiigni edana dhangala'uuf deemu namoonni guurramanii ajjeefamaa jiran namoota akkanumatti hin beeka jechuun namoota barbaadaa abaluu qabamuu qabaaf namni 5-6 maqaa isaatiin qabameeru. Yoo qabame nama ajjeefamu jechuudha. Dhugaa jirtu. Abaluu hoo garan godhe naan kaas abaluu kan barbaadamuu jiru ani du'ee ajjeesuudhaaf qophiidha. Du'i kiyya waan hin oolleefu gariin baqadhu waan hin jirreefu xiyyiiti ishii kaartaarraa qabda warri harka kennuu feetan naa kennaa anaa hin ani raawwate ijoollee saadhaa sallamee gadi bahe. Isa kanan abaaraa dhumaan taa'e. Du'in oollee du'a dhiiraa du'aan dhaamsa walloo kan abboota keenyarraa dhaallee abboonni keenyallee kan kanuma nuun jedhaatii du'aniidha. Ulee qabattee baara gaaraatti yoo dhufte yoo garri baqattu garri dhokattu hin jiraanne du'a dhiiraa du'i. Ulee masanii nan dha'a jettee dhumatti deemtu si haa ajjeesuuti. Akkana gorsamnee guddanne. Kanarraa finqish nama jedhu miti har'as. Nama akkas jedhee nama jechuu guyyaan hedduu darbe kanan mana isaatii bahee hin beekne. Maqaan isaanii barreeffamee dhufe. Akka fedhe taa ta'u. Warra makalaakaa lolee qawwee hiikkate sihi jedhanii warri shanee qallabe sihi jedhanii warruma akkana jedhamee rashanamaa jira. Ani harkan kennu warri biraa firrisaa harka kennuu jalqaban hidhaat darban. Kaan dhaqee sheekota irratti hidhaat darban. Warra akka saadhaa jedhamee barbaadamuu jiru kan biraa fuudhame ajjeefamee jechuudha. Kalas raawwate. Maal barbaade? Isaa sun du'aniiranii hafaniiranii hin beeku. Falli walloo irratti jiru namni 5 haa hafuuti. 5 hafassaniin hayyaa isin harka kennadhaatii kadhadhaa miila jala kufaatii in haftanii jechuu wabii hin qabnu. Hamma namni nama fixu nu fixanii osuma loltanii du'aa isinillee akkuma jaallan keessanii jechuu bichaadha kan nurraa eegamu. Liqimsaa kana. Ala teessanii dhiiga isaanii isiniif gale dhiiga isaanii hin xireessina. Dhiigni isaanii dhiiga shuhadaa'aati. Dhiigi isaanii dhiiga guyyaa qiyaamaa urgaa miskiitiin ka'e hamma isaan laa ilaaha illallah duu jedhan duu salaata asrii salaatanii magriibiin dura yoo du'an. Isiniif gale deemanii gondor dhaqanii lolle. Nuti akkasii aangoo barbaanna jedhanii lolle. Dhugaa jirtu walitti himna. Namni walloo waa'ee maangootti ittiin jiru. Dhuftee ganda kiyyarra narroorrisinii diddamii akka dhiiraattiin du'ee ajjeesa. Das wanni biraan jiru. Kan biraa ergaan kiyya kanuma ergaa hedduun qaba. Namoota hedduutti ajjeefaman jedhanii nutti himanii irra guddeessa ajjeefamanii kana namni himuu jiru kaadiroota ofuma ajjeesuu jiranidha. Gariin kijibanii dheengadda dogongora wayii nu dalagsiisaniira. Ilma milishaadhaa du'eera jedhanii footoo isaa erganii sharriif jechuudha. Agartanii jarri kun ni kijibaa akka jedhan. Kanaafuu nama jirus nama du'eerus addaan baasuu hin dandeenye. Nami gaafate bilbilee du'eera inni immoo du'eera siin jedhan. Isa jirus. Isa du'eerus ittiin himan. Guddeessa namni carraa namoota hidhaa baafamanii argee isaan. Warri kaan hidhaa jiratti beeka beetasabiin. Kanaafuu dubbiin kana fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf namoota du'aniiran jira. Ilmaan abbaa tokkoo nama 3 faa maqaan nabireera wallahi. Ilmaan abbaa tokkoo nama 2 faa. Akkanuma ilmaa fi abbaa faa du'aniiranii naan jedhamee footoon isaanii nabira jira wallahi. Namoota kana kallattiidhaan beetasabii gad dubbanne gariin waan kanaa dubbatuun barbaannu nuti akkas jennee irraa jedha. Gariin ammoo beetasabimti quban qabnu biraa fuudhanii deemanii malee du'anii quban qabnu. Namni du'anii kottaa fudhadhaa nuun jedhan jiru. Buchulloonni karaa biraatiin footoo kaasanii bakka jiranii walii erganii hanga Jabuutii gagarii Jabuutii irra footoo nutti ergan.
aggaa garii eessarraa nutti ergan isiniif galee fira qabanii fi maalitti erganii Jabuutii fi warra Suudaan eessa Yaman jiru isaani kan nutti ergan isaanis akkuma keenya dhugaa seehanii abalu du'eera jedhuun mala waan hedduutu ta'amaa jira kanaaf dhugaa waan jiru haqiiqaa lafa ummata walloodhaa dhiiga saadhaa kan dhaabu yeroodhaaf duun taane dhiiga ummata walloo dhangalaasuu kan qabu warri mala qabdan yoo jiraattan fala biraa qabdan yoo jiraattan gadi baha amma oduu isaan hin dhumin fala takkan qabdan hin miti fala naa taha jedhee warra qawwee fudhatee bosona sheene irratti dhiiga isaanii irratti osoo farsoo dhangalaasuu dhabdanii gaariidha dhiigi isaanii xaaharaadha dhiigi nama